kiyyaa Jittassaa Muhammad jedhama. Haroo kana akkuma maqaan isaa ibsutti haroo lakkuu jedhama. Haroo lakkuu kun akka seenaa qabsoo Oromoo irraa hubannee manguddoon nu himanitti haroo walgayaa Oromoo jedhamee haroo kanatti ture. Sirna Minilikiin duratti jechuudha. Haroo kanatu ture. Haroon kun akkuma turetti haroo irratti walgaanii uummanni Oromoo irratti mari'atu beekamaadha. Haroo Qadiidaa jedhamee beekama. Haroo Qadiidaa kanarratti walgaaniiti ka duraanii waan mari'uu fi geggeeffataa turanii. Sirni gita bittoota nafxanyoota eega dhufee jara weeraraniitiin jedhan asirratti walgaanii bakkuma dur isaan itti walgaan beekamoo sanitti waliin geennee gartanii jedhanii namoota kaan qabanii kaan hidhanii kaan ajjeesanii kaan harka muranii kaan harma muranii gidira adda addaa geessanii bakka ammaan dhaabadhu kana jechuudha. Bakka kanarratti harkaa fi harma isaanii warroota harka muran akka Intookimoo akka Duulee Barruu akka Waaqoo Lillaatoo akka Xooree Xoxxobaa akka Awsoo Awuna Siroo fafakkaatan namoota kana harka warra murameedha warri maqaadha kun. Itti deebisee qeerroo nageessollee asumatti asuma Qadiidatti muran tulluu kanatti muraniiti asirratti muka fidanii harkaa fi harma isaanii ka muran dubartii maqaa isaanii beekuu hin dandeenye harma lamaan lakkuu ka walitti murantu jira harma tokko ka murantu jira akka gocha isiitiin jedhu harma dubartii garaa baqaysantu jira. Kana hunda eega raawwatanii geessaniin booda qaama jara muramee san fidanii muka dhaabanii asirratti namni akka laalee jiilu jedhanii fannisan jechuudha. Haroo kanatu jira kun hin jiru gaafsan. Harka keessaniin gara harka keessan mirgaa jiru kana jechuudha. Ka gara mirgaa jiru kana. Kanatu jira asirratti namni karaa deemuu fi namni bakka walgayaa kana dhufu hunduu haa baratu irraa baratee nutti haa bulu nama nu didi akkana goona haa jiilu jedhanii harkaa fi harmaa fi qaama saalaa qeerroo irraa kolees asumarratti fidanii muka dhaabanii fannisanii haa eegamu akkanumatti jedhanii kaa'an. Yoo isaan fannisan harki murame hin dhiiga harmi murame hin dhiiga dhiigni haroo kanatti yaa eeggale. Haroo Qadiidati haroon. Haroo Qadiidati haroo walgaa uummanni itti walga'u ka itti muratan ka gadaa itti gartanii bara 5 itti walga'an ture. Haroo dheeraadha zabana dheeraadha zabana ittiin bulmaata Oromoo ka jirudha haroo turaadha. Kanaaf eega kana godhanii dhiigni cophee asirraa yaa'u haroo kanatti gale jechuudha. Eega gale amma Oromoon akkuma duraanii dhuganii yoo waraabuuf dhufan akkamitti dhiiga nama kennaa ka asitti galee bishaan kanatti seene dhiiguma kenna waraabnee dhugna ambana maal ta'an haree bishaan dhugaatti hin qabnu lakki asillee hin deemnu haroo tanarra haroo seenaa tanarra hin deemnu asumatti cinaa kanatti haroo biraa qotannaa jedhaniiti haroo kana qotan haroo kana gaafsanirraa ka'ee haga har'aatitti hin dhugamu namni dhugu dhiiga Oromtichaati hin dhugamu laguudha bishaan kana dhugamu amma dubartii naannoo kanaa waamtee gaafachuu dandeetta haroo kana dhuyduu bishaan kana kunoo bareedumaa guddaadha hin dhumu dhuydu yoo jiraates yoo dhumes horii dhuga malee namni hin dhugu dhiiga Oromootti itti gale jechuudha hin daneeffatan dhiiga Oromoo kana dhugaantidhaaf bara ittiin bulmaanni Amaarri biyya bulchuu calqabee qotatanii kana ittiin dhugan haroo kana seenan isaa akka hin banneessif lakkuu haa ta'u. Maqaan isaallee lakkuu haa ta'u. Haroon lakkuu haa ta'u. Haroon duraan haroo Qadiidaa bichaa taatu kun lakkuu haa ta'u. Kanaan agartanii maqaa haroo lakkuu mokkaasan. Gama biraatiin harmi lamatu lakkuu itti murame. Harma kanaaf harma kana. Gocha guddaa dubartii goote jedhan harma lachuu muranii lakkuu fannisan. Kanaafis haa wal fakkaatu. Gama biraatiin warroonni harka ciramu kunuu lakkuu ciraman isaanuu lakkuma. Kanaafis lakkuu haa ta'u jedhanii lakkuu ka ta'u irratti walii gaananii akka haroo guddaa ta'u akka eegamu akka qotamu akka seenan isaa ta'u jedhanii haroo duraati. Eega kun qodameen booda bara 8 eega bulle qeerroo yaadannaa ofiitiif haroo sana achitti qote. Kana dhuga namni ammas kanuma dhuga. Horiin kana dhuga. Kanallee horiillee nima dhuga. Horiin nima dhuga sobuun hin taatu. Horiin waan nima dhuga. Haga ammaatittuu horiin nima dhuga namni garuu kanan dhugu.
Amma oduu afaan shafadhu jetti ani afaan hin shafadhu. kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jechaa qophiin keenya utubaa haqaa Oromiyaa Freedom Media irratti sinii darbu seenaa gooticha Arsiin Bahaa Oromiyaaf biqilchitee fi seenaa haroo qeerroo waan beekuu qabdan isinii funaanee dhufeetii jira. Hanga qophii keenya xumuratti nu faana bu'aan affeerraa keenya ta'a. Barri sun bara 1853 akka lakkoofsa Habashaatti ture. Godina Arsii aanaa Diksis ganda Uruu Qaadidaatti gootni diinaaf hin jilbeeffanne kun abbaa isaa obbo Nageessoo Shaatii Boruu fi haadha isaa Aadde Diloo irraa dhalate. Maatiin isaa maqaa Hasan yookiin Abdurrahmaan jedhu itti moggaafatan. Innis goota diinaaf gadi hin jenne akka ture maanguddoonni ni dubbatu. Haroo qeerrootti argamu godaambaa fi mana kitaabaa seena qabeessadha. Akkasumas dacheen tun dachee qeerroo Nageessooti. Akkasumas asumaan kan ilaaltan asii gaditti magaalatu jira. Asiin mana barumsaa yaadannoo qeerrootti hojjetamee jira. Mana barumsa haroo qeerroo jedhama. Asiin duuba kennaan immoo tuyyuu godaambaa fi mana kitaabaatu jira. Ajitassaa Muhammad Kabir Tilmoo Tufaa Kimooti. Abbaan kiyya kana yoo ta'u qeerroo Nageessoo fi Kimoon ilmaan abbaa tokkooti. Abbaa afur dabranii shanaffarratti qeerroodhaan dhiigan akka walitti taanu firummaan keenya akka jiruudha. Kana yoo ta'u waa'ee seenaa haroo qeerroo Nageessootitti yoo dabru haroon kun haroo qeerroo Nageessoo jedhama. Yoo qotamus yaadamee kanumaaf ka qotame. Bara kolaa isaatirraa amata 8 eega tureen booda wanti harka dhooggadhee harka namurinaati harka na kolaafta na kolaasaa jedhee haroo qotachuufi jedhee ummata ofii barsiifate. Ummanni lakki waggaa amma bara 80 wayi ka qotameedha. Achirraa hir'isuun hin danda'ama. 18 homaa. Akkasi. Amma seenaa ofii kana ittiin ibsuudhaaf meenyummaa ofii ittiin ibsuudhaaf yaadamee ka qotame. Tasa waan godhatame marreen kun haroon kun harka wanni isinii waraanuuf. Sana dura qeerroon nama akkamii ture dargaggummaa isaatiin? Qeerroon dargaggummaa isaatiin nama gaarii ture. Nama gaarii ture obboleessa illee hin qaba. Obboleettii takkatti qaba. Obboleeyyan nama lama qaba. Nama akkasitti ture. Nama goota ture. Qeerroon gootummaan isaa sanyiirraa as dabreedha. Gootni ija barbadaa kun qeerrummaa isaatiin saba isaa weerara gabroonfataa irraa bilisa baasuuf ittiin waan midhameef maqaa qeerroo jedhamu kennameef. Gootichi kunis qeerroo Nageessoo Shaatii jedhamuun beekama. Jaarraa 19ffaa keessa weerarri nafxanyaa garaa jabummaan uummata irratti raawwate mormuun Oromoota naannoo sanatti argaman kan akka Intoo Kimoo, Dullee Barruu, Xooree Xoxxobaa, Waaqoo Ilillaatoo, Namo Gandoo, Hasoo fi kanneen biroo waliin ta'uun diinatti lubbuu fidanii turan. Minilik dambalichi halkan nama fixee dhagaanii ni lolaatti iyya dabarsaa jechuun labsii walii dabarsan. Uummannis dafanii ijoollee isaanii, dubartii isaanii fi horii isaanii haliillaa suuddeetti godaansisuuf obboroo raratanii deeman. Osoma karaa jiranii diinni dhufee oddoo jedhan isaan geette. Gootichi qeerroon qeetiyya dhiisee hin godaanu jechuun nama 4 dabalatee faradoo jajjabduu fi waraana gaachana saanjaa gojolaa qabatanii of duuba deebi'an. Maqaan isaa dhaloota ittiin dhalatee warri isaa qabsoo dura ittiin yaamaa ture maqaa lama.
abbaan nageessorraa akaakayyuun shaatitu guddifate. Shaatini Hasan jedhaani. Shaatin abbaan nageessoo immoo Abdurrahmaan jedhaani. Maqaa kana lamaanii yaamaa turan qeerroo bareeda ture. Mucaa gaarii ture. Haga qabsoo amma Minilik Arsii waraanutti maqaan kun akka ture natti himtanii gaafa inni waraana seenu qabsootti seenu waggaa meeqa nageessoon? Waggaa dhaloota gaafa seenuu akkasitti illee qabaachuu yoo baadhee qeerroodha yaabbattuu fardaati. Nama yaabbattuudha nama fardaa yaabbatu akka gaarii nama yaabbattuudha qeerroodha dargaggeessa nama cimaadha. Kanaaf isaafuu dhagayeeru Minilik dhufe. Isaafuu dhagayee guyyaa qabateeyyi Minilik dhufe. Tole sanarraa waan jiru natti himaa. Achirraa eegaa waraanatti seenanii eegaa Oromoon mo'atamee eega kola'ee eega ture amata 8 ga'ee haroo kana qotatutti seena. Waraanni sun waggaa meeqa fudhate? Waraanni seenaa dheeraadha inni. Inni dheeraadha. Dheeraadha. Yeroo lama ka deebi'eedha. Yeroo marsaa duraa karaa kanaan dhufee Minilik asirraa horii oofatee as lafa agartanii mootuyyuu qarree ootu lafa jedhamtuun horii eegagaan horii harkaa dammaysanii isallee ari'anii dibbee gachisiisanii niitii gachisiisanii kophee eegatanii miila laga baasan ka Umar yoo geeraru miila laga ceesisee lafoo isa deemsisee jedhu sun dhugaadha. Gaafsanii laga Awaash laga baasanii ari'anii biyyaa baasanii eegasii biyya faranjii dhaqee waa sadi qabatee dhufe. Waa sadi qawwee booqitee takka amantaa lama mala Oromoof Oromoo walitti buuftu malee mo'achuu hin dandeettu Oromoo bitiiti Oromoo irratti kaase. Waa sadi kana qabatee biyya Israa'elii dhufe. Mala kana sadiin ni qabu Oromoo bu'ate malee humnaan miti. Agartanii kanaaf eega kanaan mo'atamanii bara 8 eega turanii hawaayee harootitti as deebi'a haroo kana qotatu eegale. Haroo kana qeerroo lammaffaa keessatti qolaafame. Ka duraatini ka duraa ari'anii biyyaa baasa Minilikiin. Hin qolaane gaafa. wayita kanatti Minilik waraana ofii tulluu qaadidatti marseetii jira. Qeerroo fi hiriyoonni isaa mana qeerrooti galan. Qa'een qeerroo tulama qaadidaa jala gosa Uuruu jedhamtu keessatti ture. Dinni tulluu gubbaa isaan laalaa waan tureef biiganii dhufanii mana isaanii marsanii bahaa jedhaniin. Jara shanan keessaa tokko bahee maqaa isaanii diinatti hime. Egasiiti ebaluu bahii jedhanii waamu eegalan. Ka waamicha tokko dabarsee bahe harka mirgaa ciqilee gadi, kan waamicha lama dabarsee bahe harka lamaan, kan waamicha sadi dabarsee bahe kolaasanii achumatti wareegaman. Wayita kanatti qeerroo qofatu manatti hafe. Waamanii ijibbaatanii mana irratti diiguu jalqaban. Qeerroon yoo jarattiin mana qaawwa baaste ebooloosee tokko ajjeese. Manni baay'ee guddaadha. Manichi siree faradoon jala bultu bitaa fi mirgaa qaba. Siree gama mirgaatiin ce'ee qaawwaan loosee nama sadi akka ajjeese maanguddoon seenaa beeku ni himu. Bitatti deebi'ee tumataan odomo darbatu waraanuun nama sadi dabalee ajjeese manichi irratti jigee dhumate. Isaan garuu itti seen sodaatan. Qeerroon yoo gadi ilaalu ka harka muranii dhaabbatee hollatuu fi ka du'ellee argee dhaadate. Ani ilmi nageessoo diinatti harka hin kennedhu jedhee waraanaa fi tumata mirmirsaa gadi utaalee ol ba'e. Ajajaan waraanaa diinaa dafee balbala jalatti dhokate. Dhaabbatee gadi haa deebi'uuf qeerroo eegaa turan. Garuu immoo namtichi ajajaan diinaa kun durfamee kiyyoo keessa seenuun waan hin oolle ta'ee qeerroon dursee argaa waan tureef itti gadi utaalee mormarraa buuse. Odoo mana jiruu nama 8 ajjeesee booda qeerroon manaa bahee deeme. Odoo ari'anuu waraananii kufe. Ka dhaabbate ajajaa ture kolaasuuf bira ga'ee qeerroon harka bitaan gadi qabee qale. Sanuma jidduun warri godaansa deemu faradoorra yaasee jara fixee qeerroo lubbuu oolche.
gootichi qeerroon saba isaatiif jecha bara waraana minilik Arsii naannoo Aanolee jedhamu keessatti kaana harkaa fi harma murisanitti nama umriin isaa dargaggeessa ture. Lola keessatti eega waraana diinaa hedduu fixeen booda harka diinatti qabamee luka irraa muruuf jennaan lakkaa lukanan murinaa itti deema saba kiyyaan waa barsiisa jedhe. Harka muruuf jennaan harkas nan murinaa dhagna yookaan qaama saalaa narraa muraa nama jedhedha. bitamuu didee biyya jalan oollu isaan jalan oollu nuti akkuma duritti seenama kennan Oromoon ufumaa bulchine bullaa ufumaa of bulchina malee namni biraan hin bulchu jedhee nama haleellaa ofirraa itti kaasee yookaan rukuttaa itti kaasee balaaleffatee fudhatuu didee sababa kanaan qaama isaa kolarra kaga'e jechuudha. Innis maaliif ani biyya kana keessatti warroonni Minilik yookaan waraanni Minilik biyya kana amansiisee aangoo ofii fudhatee abbaa biyyaa ta'ee seenaa Oromoo balleessee seenaa ofii mul'isee biyya bulcha bakka jedhutti nama didee waraanee nama ofirraa fixee boodarratti akka malee marsanii nama kola'e. Inni nama akkanaa kana seenaan isaa okara ta'u biyya kana keessatti namoonni quxurii hin qabne Minilik waraana ofii fudhatee seenee asirraa haga injifannoo deemee injifannoo irraa ol deebi'ee bakka inni bakka hin qabatti asirraa buqqisee nama ari'ee isa karaa dheeratiin dabarsa jechuudha. Qeerroo Nageessoo nama akkanaati. Haroon Qeerroo Nageessoo maali sababni isaa hoo jettan qeerroo ka jedhamu kun odoo haadha warraa fuudhee ilma ofiin argatin nama raawwiin kun irra gahe in kola'ee jechuudha. Amma bakka kola'eetti ammaan booda ilma argachuu hin danda'u dhalchuu hin danda'u falli kiyya maali muka yoo dhaabe muyni hin kufa. Waan adda adda illee hojjedhe barzaaf illee yoo dhaabe barzaafin bara tokko keessatti qotamuu qababaa yookaan buqqa'uu badaa waan addaatu badaa haroon hin baduu haroon na haa waamani haroo tanaan na haa beekani lammatan boo haroon kun sirna san keessatti haroon hin jiru haroo kanatti bishaan waa ciisu biyyi sitti haa fayyadamu haala misooma ittiin bishaan kuufatanuyyuu ummanni Oromootu na duubatti haa baratu jedhee nama haroo kana qofforate jechuudha. Dhaloota har'aatii fi ergaa guddaa qaba Qeerroo Nageessoo. Qeerroo Nageessoo ofiif kan jiraate doon taane ummataaf kan jiraatedha. Maaliif ofii isaatii odoo barbaade dhala godhatee du'uu danda'a ture. An dhalan barbaadu sanyii kan kootiifan seenaa hojjedhee du'a waan jedhudha wanni isa bira jiru jechuudha. So dhala kanaaf akka ergaatti wanni inni yeroo sanaaf hin ta'aaf jedhee ani yaadu of qofa osoo hin taane ummata ofiitillee akka jiraachuu danda'u qeerroon tokko. Kan dhalataan lammiin tokko ofiif qofa osoo hin taane lammii isaatiilleef boruuf jiraachuu akka danda'u seenaa hojjechuu akka danda'u maaliif namni kamtu du'e jennaan ka osoo jiru du'etu jira kan mootu nama erga du'e illee jirutu jira jedha Oromoon. Namni erga du'e jiru nama akkamsiif fakkaate nama osoo jiru seenaa gaarii hojjetee du'e jechuudha. San jechuun nama Qeerroo Nageessoo jechuudha. Du'us seenaan isaa yoomiyyuu hin dagatamu. Dhala ammaarraallee wanni irraa baratamuu danda'u seenaa tokko biyya ofiitii hojjetee qeerroon biyya kanaa tokko akka du'uu danda'udha kan agarsiisu. Oromoota hedduu irratti Hasaniin dabalatee Raat Dargeen ajaja harkaa muraa qaama saalaa fi harma muraa irratti dabarse namoota bara sana harkaa fi harma murame harkaa fi harmi isaanii aanama Digsis iddoo haroo lukkuu jedhamtutti fannifame. Kanuma sababeeffachuun uummanni naannoo sanii haroo lukkuu kana dhuguu akka lagatanis maanguddoonni ragaa ba'u. Qeerroon Nageessoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa iddoo dhaloota Minilik kan ta'e Ankoobaritti hidhamee erga gadi lakkifamee booda bara 1883 sabboonummaa fi Oromummaa akkasumas gootummaa isaatiif
kolaafame. Innis erga diinaan kolaafame waggaa 8 booda gosa irraa dhalate uruu mariisise akkas jedhe. Ani fuudhaaf ayyaana qabaadhee nafxanyaan na kolaafatte dhala na dhoorgite ilma ittiin waamamu hin qabu kanaafuu waan seenaa itti na yaadatu hojjechuun qaba jedhee ummata isaa mariisise. Achiin booda ummanni naannoo sanis seenaa keetiif jecha siidaa siif dhaabna ati ummata keetiif jecha qaama saalaa kee ofirraa mursiifteetta yoo duuteef ilmaan dhalchite waasirraa hin hafani siidaa siif ijaarra jedhanii ummanni yaada dhiyeessanii fi jennaan qeerroon siidaa naaf hin ijaarinna siidaan waan moofee caccabuuf haroo naaf qotaa jedhee dubbate. Ummannis haroo qotee akka itti fayyadamuu fi haroon tunis maqaa isaatiin akka moggaafamtu godhe. Haroon tun erga qotamtee booda kormi qalamee eebbifamee maqaan gooticha kanas kan Hasan ture qeerroon nageessoo jedhamee akka waamamu murtaa'e. Qeerroonis akkas jedhe jiruu fi jireenyi kiyya Oromoodha diinni kiyyaa fi kan na kolaase nafxanyaadha jedhe. Yeroo wayii walgayii ummanni hedduu irratti argamu ummata addunyaa kanarra jiru keessaa namni beekaan eenyu qeerroo jedhanii gaafatanii ture jedhama. Qeerroonis beekaan ummataa Oromoodha wallaalaa gadi Minilik jechuun deebisee akka ture maanguddoonni seenaa beekan ni himu. Maaliif jennaan addunyaa tanarratti namni kamuu wallolee injifatama garuu dhiirri dhiira hin kolaasu dubartiin harma hin muramtu harkaa fi qaama saalaa hin ciran kanaaf Minilikiin addunyaa kanarra wallaalaa dhumaati jechuun deebise. Gootichi qeerroo nageessoon qeerrummaa isaatiin saba isaa wereeruun gabroonfataa irraa bilisa baasuuf itti waan miidhameef maqaa qeerroo jedhamu kennameefi jedhama. Haroon inni qote qochisiise haroo qeerroo nageessoo jedhamee moggaafame. Duuti hin ooltu waan ta'eef qeerroo nageessoon dhalatee waggaa 46ffaa isaatti bara 1899 akka lakkoofsa Habashaatti dhukkubsatee du'aan addunyaa kanarraa godaane. Haroon isaa hanga yeroo ammaatti jiraattota aanichaa ganda uruu qaadidaatiif tajaajilaa jirti. Kana malees siidaan ummanni yeroo sana maqaa dhahee suni seenaan waa hin dagatu amma lafa seenaa harkaa fi harma muraa aanolee irratti ijaaramee fi jira. Maqaa qeerroo nageessoo aanaa Diksis iddoo inni haroo qote kanatti manni kitaabaa fi godinni hambaa ijaaramee jira. Utubaa haqaa keenyaadhaatiin seenaa gooticha ija barbadaa qeerroo nageessootiin kan isinii qopheessine kana fakkaata. Waan daawwataniif galata guddaa qabdan. Qophii utubaa haqaatiin kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nu tura. Seenessaan qophii kana an Rabbirraa galchuuti. Barreessaa fi gulaalaan Gadaa Walaabuuti. Nagaa nuuf ta'a.